Namicha keessitti. Namichatti hin qaanfatta. Namichi namatti qaanfatanii miti qaxalee bareedaa shukulee qaba. Akkuma maarree ergan qaanfannee maarree. Jalmaraan dhiira gurraatti fadayyuu. Dimtuun dhiira kararii akka kiyyaa qabdu sana. Jechuun qaama si faana jiru sa'eet saalfattaa Maamadoo. Maamadoo baay'een na faana jira baran. Ofli kiyya namoonni taphanneen fayyadamu. Kanaaf keessaa tokko baasuu wallaalteedha si dhibee. Filannoo ta'e. Ka walii maratu dhabdee. Filannoo maa walii nan bulchaadha. Maa sila laara waasappiin. Normaali maa tokko keessaa jaalatu gaafur maal godha? Bakka amma waa'ee kiyyaa keessaa baay'ee akka obboleessa kiyyaa. Waa'een keenyaa yaachisa lubbuyyee waa'een kan keenyaa obboleessa keetii miree nama. Ila obboleessa jee 99 irra deebinee dubbanne akka nama takkaatitti. Admeen mira haarii sirra argaara mira haarii keessaa bahi. Wallahi fatishaa kiyya ibsumma wanni na arsu waa'ee keetii duwwa jiraati. Obboleessa kan si haga ta'etti ananga obboleessa kee ta'etti akka namni islee si wanni jedhuun fedhu. Obboleettii smaartii akka naa taatu fedhaa bakka bareedduu nama geettu akka taatu fedhaa maarree ona himatti man chigiraallu namni ana caalse aanuu kun hin jiru kuni waan na gaddisiisu miti waan na cinqu miti wallahi duwaa dubbachuu fi 100% du'a caalaa wanni nadda isaan yoo jiraate isa san qofaa walumaa galatti waa isaa dubbachuun barbaadu yoo jiraate keessaan yoo si tole eessa akka jiraatu eenyu akka ta'e maal akka ta'e namni ati du'aartuun kun namni illee akka baru barbaadaan akkam nama ati akkana du'uu fi feetu ani jechuudha sidamma ani hedduun jaaladhu kan keetti ani jaaladhu I know ani hedduun jaaladhu isaan na jaalatayyuu wallahi inni jechuudha yoo narra fi yoo nan du'e seetii tarasa galuun kee hirriba keessan na laalee osoo jedhaa amantaa si bira jiraamaa gaafa siin jedhu abjuudhaan namni kasongo yeye ombari naga filmi turki findirraa gaafa rabbi riba keessaa ka'ee jettee Nah, kasi waa'ee kana keessaa bahi. I love you. Nah, kasi waa'ee kana keessaa bahi. Akka miree hojjaan? Wallahi dubbiin tun giddima keessaa na baasaa jirti beekta. Haala malee na ulfaateera. Waa'ee kee beekuun das na jedhaa beekta. Yoo ta'es rakkoo qaban keessaa sitti hima. Ani bar rakkoon kiyya bar tamsaasni kiyyaaf kan kee kun kallattiidha. Fiidoo takka beektaa ta gaafa si jaaladhu sanii Itoophiyaa gaafa jiru gadi buufadhe takka beektee xiqqoo keessa jalaa iskiripshoon godhee. Sa'aatii irra deddeebiidhaan laala beektaa qara. Gaafa suuraati san of keessaa dileete jaalalli santiisillee suuraa keessa dileete hin badaame. Allahu akbar. Akkasitti badee jechuu barbaadeeti. Innaa hojjaan akka miree baareen hin dasaaraa hin dhufaa. Amma guyyaa sarki. Haalli ati itti dhuftu guyyaa sargii si fida jedhee barbaadeen. Gaafa sargii amma baareen hin dhufe yoo echumatti jasti amma sargii galgala sargiin guyyaadha moo galgala? Sargiin galgala. Okay. Galgala. Sargiin baareen keessan godhamne amma yeroo jalqabaatiif ana godhatu edda sargii dalli jedhe wayii. Dalli jechuun maal? Dalli jedhee jechaan sargii ho'aa wayii akka baareeniititti. Okay. Maal rakkoo qabareen goonaa? Isillee nama gaarii ta'uu qabdi. Nama gaarii qulqulluu ta'uu qabdi. Dhalaan takka callistee fi miti beektaa? Okay. Nama onni qulqulluu ta'uu onni gaafa isin jedhu nama jasti nama nagaa nama nusumatu ta'uu qabdi. Wanni asirratti haasofnee anaaf itti qara durirraa hagarraa adda xumurannilleen feekee akka ta'e beekuu qabdi. Okay. Garaa qulqullummaan simatti taanaan. Kun qabu immoo isin farra jirte waan shililli biraa keessa kaseentu tahe akka jaalalaatti illee sitti deebi'uu baaddu xiqqashu hanga durii keessa jalaa iddoo sii ganna.
Rajo kuterra. Tirra rajo kutette. Wah, dia ada beng. Ay darartu biyes nyatte. Mas ada tuh. Koflan tuh nih. Wajib ya. Iya cawai si Rairo haso egalte na nafta ebekta yani kanki ana ya dum kanki kumbarani sakkasuma. Nah, kasi dalam segala sifana jeratu. Jadala sini arasit dufte boru sigat to sondan. Idi mete mulu si wajin tajeratu to gatti. Oromo waan jedhamu keessa Oromoo kutaa 11 keessa namni dhugaan si jaalate keessa ana yoo isiin farra jettee isii maaliif yaamta ni jiraami haalli akkasiisa yoo jiraatu katee si jaajisin jechuudha. Yoo isiin farra jettu jecha. Waa'ee kiyyarratti yoo isiin akka nama sirriitti duultu ta'e ani iddoo akka duraan isaan deeshii dhabuutti qashoo rakkoon qabu jechuudha barbaadeeti. Okay. Isii gaafannaa san immoo akka jechuun gaafa salphii. Waa'ee si gaafadha isuma dhugaa san itti hojii gulbattee takkaa waa'ee kiyyaa jechaa daraartu waliin lolle gaafti ko wayii dhuguma na jaalatta see garuu gaafa narra loltu laayii. Wallolee. Mee wallahi jedhe. Wallahi jaa. Mee wallahi jedhi. Maal akkamitti jechuun waliin mufanneerra waliin mufannee. Qoyka gaafa tokko wayii laayif irratti. Jatti makaana. Ati masaanuu feeta? Qoyin fadhaaniiti. Masaanuu hojjettu asiin jaaladhu garuu haasawaa chaarjaanii jasti waan dabra asaarraa. Arafaadhati maa waa'ee kiyaashooti minaan milishiin jennaan ati lolteen gaafa san bakka baxaam itti mucaan dhuguma na jala ta'edha jaalalli tanti duraan parsantii 95 na dhibba. Ayyee. Dhugaa siin jedha barna loluun kee dammoo guyyaa sanatti toleeffate shaafii maal mashii taa'amedha. Astaafirullaa duraan. Xaabiyaa ati ooftee walitti olaatu kana na dhibee bara amma silaa gaafiin kiyya poointiin iddoo si gaafadhu kanatti iyyuu si shakkii anamma akkamiin haala kamiin wal finnaa haala kamiin na bira fittaa. Haga turii keessa jalaa boodaa siin qaban jaalalaan garuu. Si maarree waa'ee kana erga ta'ee haalli ati ittiin dhuftu kun akkanaa siin jaa jira. Joo jechuun jaalala jireenya biyya keessa si baasee jiraan garuu isii haala qara dabarsine san irraa siin jiru nara loluun kee guyyaa san baxaa meennatti tole jechuu barbaadee malee. Kan nuti deebinaa bara ofitti amanamummaa akka miizeetti yoo dhuftu kana ofitti amanamummaa. Maashuu ani ati ka beeku ishiin ta beeku maali wanni jijjiiramna dhufu jira atillee ilma dhiiraati. Kaniin jaalachaa jiru ilma dhiiraati. Jechuun gaafa kana amma keessummaadhaati ka dhuftu isaa walallaa. Keessummaadhaami. Miizeemi. Miizeen maal godhuu qabdi? Akka faratti anamma yoo dhaqee sillee nageeniin gaafa sitti iqiffisin godhu dammoo. Ishee. Iqiffisin godhu halaalumaa fati shakkamni gaafa yaashin jedhee. Ishee. Isillee nagaa fayyaa ittiin maramu ishiitti maramu rakkoon qabu obboleetiiti yaa. Nagaa fayyaa isillee gaafadhee. Maalillee obboleessaa? Obboleessaa mi maalillee? Noon tokko jaarsa namaatti maraman. Mamnuu akka aadaa. Eeshi. Jaarsa kiyya ani ila mirga namaatti taakuu takka dabaru mirga kiyyatti taakuu takka dabaru dabarsii namaan kennu. An jaarsa kiyya irratti qalbiin beeku ija isii balleessa. So naa akka bulummaatti alaalaa si gaafadhaa. Yoo dhaqee jedhee. Ana alaalaa na gaafadha. Maal si gaafadha naga si gaafadha saniichi salaamu alaikum sargiin dabalaan na deebistaa mi Dubaay. Okay, gaafa kana amma haalli ati ittiin waltajjii kana deemsistu miizee tokkoof ammoo lammaffaa ammoo sadaffaa si goona ammoo haala kamii si goona. Miizeen amma akka fakkeenya miizee tokkoffaa gaafa taate hin kunuunsitaanii misirrootti waan isii barbaachisu. Jechaan waan isii barbaachisu wantoota isii barbaachisan ni taataaf jecha miizee tokkoffaa jechuun. Qaala silaan ta'uuf jedhee ture garuu eegaatii jireenya kiyya keessaa si baasee jedhee hin taaf rakkoon qabu. Waan isii barbaachisu hundaani gootaaf jecha miizee tokkoffaa gaafa ta'an. Sila akka qara sanitti si jaaladhee jecha
والله أما تبي زني مير كيس وني أتقال تنجرو قرص دفع كان عايش السلام عليكم يا قبل والله هنقولوا هنقول تفكي تكنا كيس ماري يو أنغا كان هوندا وجي مناس التو قرص دفع سيسني أبدي فافان تشافر يو تيو دفع سونتان دقيقة يو برباد سرقي هيتي يوندفونا مرو لا واني زدفع سينجري بري بر سيربو تبچو فما كينو ستيبين جرا ميري nama gargaaru jiraachuu qaba sargii keessa. Egaa sitti hima oyka amma sila qara akkasii jaalladhu ta'e maaltu tolchaa fi bitatu tolchee warraa balleessa. Amma miti qara siin jedhi qara. Innaa akkasii isiin garuu waan na dura wal jaalattanii fi Antuunni kaalaa dhufee kan manaa baafata siin jedhellee si dadhabee wanni si yooduu hin jiru. Shakkiin karaa Antuunni kaalaa dhufee kan manaa baafatee jedhan Oromoo. Maal jechuudha maakti kun? Gaafa siin jedhu amma fakkeenyaaf ishii nama lafatti dhufee qaamaan dhufe yoo amma naaf ta'e qifee wal goonee akkuma tasaatitti miira keediyanii nama yaani halala yeroo baay'ee ulaan irra wajjin ture. Fakkeenyaaf jedhe fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf amma namatti halala irraa asitti yeroo baay'ee siif miidhamaa ture mi'aan garuu qaalas duraan. Nama tokko haga jaalatu jibbita dhugaadha garuu just jaalala shililili jaalalaa osoo hin taane akkuma normaanii sitti maramuuf yoo jedhe yoo qefi wal goonee amma lunganii miira keessa galle sitti naar ture jaartiin daraartuun dudullee yeroo laalan callistuu fakkaatti malee nama qanyi sunatti fakkaata. Ifa mallee naa godhi akkam mee ati jidduu sanatti hin gubattu amma fakkeenyaaf tuqaa fayyallee hin dandeettu si beekaa. Yoo amma isii waanaan jette chitti akkam. Waa waliin jedhu maaltu gaheree dumaashi atana obboleessa keetii miriyaan. Ishi obboleessa keetii oo ikifi wal goone ikifi. Jaartii obboleessaan jaalatanii miree anama waan jaalattuuf jecha jaalatuu qabdaa miree isiillee. Isiin hin jaaladha rakkoon qabu hin jaaladha isiin garuu. Anaaf jecha gootaan waan kanam. Ataman obboleessa kee yoo ta'e arrafuu tanaaf jecha hiriyyaa arrafuu tana jaalachuu qaba. Isiif jecha beeka arrafuma tanaaf jecha kana waan ta'eef isiin illee tanaaf jecha. Atillee anaafatti yoo wal dubbisnee wal ammannee wal dubbisnee maal rakkoo qaba. Waliin ammannu nee bara haga jiraadhu duuba hin gaafa dubbisuu sodaaleeti. Si sodaadha akkam ishee ammadha si jaaladha ture garuu. Normaal no ምንድን ነው hammatamanii akkam nagaa daa'ee waliin bu'anii. Ishi daraartuu gaafa hojii kifilii takka bultanii wajjin. Lakki garagara kireeffannee bulla. Yookas Eenyuoliin kifilii takka bura dhee gaafa sargii. Fakkeenyaaf siin jedhe fakkeenyaaf.